Jirraa jirtuu akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaala koo Oromiyaa show dhiyoo fagoo keessaa falateessanii kanneen hordofaa jirtan maraa bakkuma isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabu isiniin jecha guyyaa har'aan kana odeeffannoo haaraa odeeffannoo jajjaboo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Odeeffannoon kiyya guyyaa har'aas waa'ee Albemii sirba Haacaaluutiin wal qabata. Artistii Haacaaluun Hundeessaa erga du'ee waggaa tokkoffaa isaa dafinoo dhufuudha. Guyyaa kanatti walleen isaa guutummaan guutuutti xumuramee akka gadhiifamuuf jechaatii jiru odeeffannoon gurrana buute isin qaqqabsiisuuf deemaatii jira. Hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin ta'a jecha hiriyoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftanii baga nagaan dhuftan Oromiyaa show jedhama subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtan gamanumaan isin gaafachaa gama koppii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadheettan isin dabarsaa. Hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin tura. ነገሮች ሰላም ሲሆኑ የጀመራቸው ስራዎች በሙሉ ይወጣሉ አለቀው። Qaroof qaalii uummata Oromoo kan ta'e artistii Haacaaluu Hundeessaan erga wareegamee guyyoota 358 lakkoofsiseetii jira. Guyyaa 365ffaa isaa waggaa tokkoffaa isaatti Albemii inni kanaan dura utuu wareegamin hojjetaatii ture akka gadi lakkifamu himamaatii jira. Haa ta'uutii malee gama feesbuukiitiin piroomooshinii hojjechuudhaan namoonni tokko tokko deeggaraatii jiru. Kana malees yuutuuberoonni Oromoo piroomooshinii qopheessuudhaan hedduu gargaaraatii jiru jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa dafinoo galgala sa'aatii 2 hanga 3 gidduutti sirbi kun kan inni gadhiifamu wallee ajaa'iba ta'eedha. Dhugaa dubbachuudhaaf wallee hedduu dinqiidha. Kanaaf egaa hundi keessan koppii gochuuti qabdu. Gaafa sanatti galgala sa'aatii 2 hanga 3 gidduuttidha kan inni gadhiifamu. Walleen kun yuutuubii irrattidha. yuutuubii inni irratti gadhiifamu immoo Vision Entertainmentidha. Vision Entertainment irratti akka eeggatan subscribe gochuudhaan namoonni subscribe godhin jirtanii deemtanii subscribe gochuudhaan akka achirratti eeggatanii. Kana malees Albemii isaa duraa keessaa kan atame galatoomaa kan jedhu otoo faayidaa tokko irra hin oolin akkasumaan badeetii jira jechuudha. Walleen galatoomaa kan jedhu inni duraanii otoo faayidaa tokko irra hin oolinii fi Faraam Abdul Salaam kan inni gadhiisee jiru yeroo sanatti waan horiittidha kan inni badee namoota 100,000 fi isaa waliin daawwatameedha jechuudha kan inni irraa haqame. Kanaaf akka yeroo darbee hojiin isaa kun akkasumaan akka lafatti hin bannee fi namoonni daawunlood gootanii YouTube chaanaala dhuunfaa keessanii irratti gadhiiftanii gocha akkanaarraa akka of qusattan isiniin jecha. Kana malees namoonni peejii dhuunfaa keessanii irratti poostii gootanii wanta akkasii isiniin fayyadu. Darbees nama kana irratti miidhaa guddaa waan geessisuu fi namoonni kamiyyuu peejii dhuunfaa keessanii irratti daawunlood gochuudhaan akka maxxansineen isiniin jedha. YouTube irratti deemanii akka isaan daawwataniif immoo liinkii isaa kaa'uuf ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gama kanaan deeggaruutii namoonni barbaadan haala kanaan deeggaruutii ni dandeessu. Kanaan alatti peejii dhuunfaa keessanii irratti warreen gadhiiftanii ofiif irraa fayyadamtanii waan isin fayyadu tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf gocha akkasii utuu raawwachuu dhiistanii hedduu gaariidha. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaala koo koppiin kiyya guyyaa har'aa kan isin hanga yoonaatti na waliin hordofaa turtan kana fakkaata ture. Waan na hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha hanga koppii bashannansiisoo barsiisoo akka guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan tura galatoomaan isiniin jedha.